Bittootesti dami sagali jimaat bari kumlamaaf diddami afuuri Oromiyaa Media Network Studio gaaf Afrikaa irratti galgal kanaati walitti chaanii jira. Duuli Oromoot walloo lafirra dhabamsiisuuf gaggeeffamuu jira dhaabbachuu qabgumii maangudda Wallagga Minisootaa gaafachuun Itoophiyaa weerarri dhibee buusaa lubbuu balleessu akkumtu fufee jiraachuun Itoophiyaa kutaalee biyyattii hedduu keessa sababa hanqina maallaqaatiin tajaajila seeftineetti addaan cituuf jiraachuun naannoon Tigraay Famaara naannawa Allamaaxaa Gancaa Gawra jedhamu har'a wal falma jiran keessa wal waraanuuf humniti galaan Raashiyaa ula galaan diimaa keessa guddayya kata Eertira mixiwa daawwachuu warroottan lixa bira yaaddoomuun faan angafootan oduu Oromiyaa Media Network guyyaadha keessatti argamu. Harkafuuni daawwattoota Oromiyaa Media Network akkam jirtu kutaawwan addunyaa garaagaraarraa warri nu hordoftan oduuwwan OMN kasaatii kana qabannee dhiyaannee jirra na biraan biruutu oduuwwan isinitti himamu. Oromoo walloo akka uummataatti lafarraa dhabamsiisuuf duulli gaggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qabaa jedhe gumiin maanguddoota Wallagga Minisootaa. Uummanni kun Oromoo guddeessa irraa kophaatti baafamee hacuuccaa jaarraa olii keessa jiraachuu kan yaadachiise ibsi gumii kana duulli kana dura aadaa afaan duudhaa fi eenyummaa isaa balleessuu irratti fuulleffate raawwatamaa ture. Yeroo ammaa gara ummaticha lafarraa dhabamsiisutti ce'ee jira jedhe. Uummanni kun misooma dhorkatamee milishaa poolisii fi faannoo naannichaatiin bifa qindaa'aan irratti duulamee ajjeefama qe'ee fi qabeenyi isaa ibiddaan barbadaa'aa marfama keessa seensifamee ba'aa gala dhorkamee jira. Madoo saallee baasee akka wal'aannan godhamee jira. Hidhaatii baafamee ajjeefamuu hanga ambulaansii keessaa baasanii fixutti yakkoota garaagaraatiif saaxilamee jedhan. Yakkoonni kun marti ummaticha irratti wayita raawwataman mootummaan naannichaas ta'e kan federaalaa ni beeku. Bakka buutota sabichaa paarlaamaa keessatti yakki kun akka dhaabbatuuf gaafatan irrattis qoosamaa ture. Warra gocha kana raawwatan irrattis tarkaanfii fudhatamee hin turre. Kun ta'uun gochichi jabaatee akka itti fufu godhee jira jedhe gumiin kun. Yeroo ammaa Oromoo walloo mootummaa naannoo nageenya isaa eegsisuus ta'e mootummaa federaalaa mirga isaa kabachiisu qaama isaaf birmatus dhabee duguuginsa sanyiitiif saaxilamee jira jedha. Haalli kun hatattamaan jijjiiramuu akka qabu balaa hamaa as deemaa jiru kana hambisuuf mootummaa naannichaas ta'e kan federaalaa Itoophiyaa gaafatama isaanii akka bahan kun ta'uu baannaan badii raawwatamuuf gaafatamni guutuun kan isaanii akka ta'e hubachuu qabu jedhe. Oromoo walloof birmachuun namooma baraaruudhaa ta'uu ka hubachiise gumiin maanguddoota Wallaggaa uummanni Oromoo haala amma Oromoo walloo keessa jiru dammaqina addaan hordofee waan barbaachisu maraan bira dhaabbachuun dirqama isaa akka ba'uuf gaafatee jira. Maanguddoon godina Shawaa Ba'aa Liban Cuqqaalaa obbo Siidaa Taliilaa waraana mootummaatiin ajjeefaman. Obbo Siidaa Taliilaa jiraata godina Shawaa Ba'aa Liban Cuqqaalaa ganda Daglagala Jiddaa yoo ta'an maanguddoo ganna 80ti. Yeroo garaagaraatti mootummaadhaan dhiibbaan irratti godhamaa turuu yaadachiisu warri itti dhiyeenyaan beekan. Yeroo fincila diddaa Oromoo jechuunis bara 2016 keessa mootummaa fonqolchuuf jedhamuudhaan himatamanii mana hidhaa Adaamaa turuu yaadachiisu namoonni isaan beekan. Bara 2018 keessa immoo mana hidhaatii gallakkifamanii turan. Sana boodas yeroo garaagaraatti hidhaan irraan dhaabbanne. Waggaa tokko duras yeroo lama maatii faana hidhamanii gallakkifaman. Akka mana hidhaarraa bahaniin beelada dabalatee qabeenyi isaanii marti saamamee ture. Qe'een isaanii waraana mootummaatiin jalaa gubatee mana malee hafanii turan. Yeroo dheeraas haadha warraa isaanii faana fira bira qubatanii kan turan maanguddoon kun gosaa fi firri mana ijaaree fi erga mana isaaniitti deebi'anii galanii torbaanota muraasa. Maanguddoo kabajaa fi dhageettii guddaa hawaasa keessatti qaban kana kaleessa waaree booda ganduma jiraatan Daglagala Jiddaa jedhamutti qe'ee isaanii keessatti waraanni mootummaa ajjeese. Sirni awwaalcha isaanii kaleessuma ganda Daglagala Jiddaa keessatti raawwatame. Sababni ajjeefamuu isaanii ilmaan lama miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'an qabduu jedhamuudhaan akka ta'e hawaasni naannichaa ni dubbata. Obbo Siidaa Taliilaa abbaa dargaggoo Goobana Siidaa ta'uun ni beekamu. Goobana Siidaa immoo dargaggeessa bara abbaan gadaa Tuulamaa bayyana Sanbatoo turan barreessaa abbaa gadaa Tuulamaa turedha.
itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuus ta'ee tajaajilee jira. Gandi galaa Jiddaa fi aanaan Liibaan cuqqaalaa waliigalaan yeroo ammaas ta'e waggoota darban keessa rakkoo hamaa keessa seentee jirti. Waraanni mootummaa nama jumlaan fixaa jira, jumlaan hidhaa jira. Uummanni bahee galuu danqamee hiraara hamaa keessatti kufee jiraachuu himataa jira. Itoophiyaatti weerarri dhibee busaa akkaan hammaataa jiraachuu fi gaagaamni lubbuu dhala namaa sababa kanaan mudatus dabalaa jiraachuu dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa mirkaneessan. Ministeerri fayyaa biyyattii yeroo ammaa torbanitti lammiileen hanga 70 gahan dhibee kanaaf saaxilamaa jiraachuu wayita mirkaneessu ji'a tokko keessatti lammiileen 764 dhibee busaatiin du'u ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa yuunochaan mirkaneessee jira. Dhibeen kun keessumaa Oromiyaatti kaammaatu wayita ta'u weerara dhibee kanaa to'achuuf xiyyeeffannoon malu kennamuu dhabuun gaaga'ama hammeessee jira. Yuun Ingidaarraa dhageessu. Dhibeewwan lubbuu dhala namaa gaaga'uun beekaman keessaa adda durummaan kan eeramu dhibeen busaa keessumaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadiif qormaata ijoo ta'ee cufee jira. Biyyoota weerara dhibee busaan irra deddeebiin hubaman keessaa tokko kan taate Itoophiyaatti dhibeen kun ammas yaaddoo jabaadha. Weerarri dhibee busaa yeroo ammaa biyyattiitti mudatee jiru seenaa yeroo dhihoo keessatti mul'ate kan hin beekne ta'uu kan mirkaneessan dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa tatamsa'inni dhibee kanaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti akkaan hammaachaa jiraachuu fi gaagaamni lubbuu namaa sababa kanaan mudatus dabalaa dhufuu ragaa bahan. Itoophiyaatti torbanitti lammiileen 70 ta'an weerara dhibee busaaf saaxilamaa jiru jedhe ministeerri fayyaa biyyattii. Ji'oota 8 darban keessa namoota miiliyoona 10 mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate keessaa namoonni miiliyoona 3,200 ta'an dhibee busaan qabamuu isaanii ministeerichi ibsa FBC'f kenneen mirkaneesseera. Weerara dhibee busaa miilana biyyattiitti mudateen yoo xiqqaate lammiileen miiliyoona 5,200 ta'an dhibee busaaf saaxilamuu isaanii ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA'n gabaasa tibbana baaseen mirkaneessuunsaa ni yaadatama. OCHA'n gabaasa isaa kanaan baay'inni lammiilee sababa dhibee busaan lubbuu isaanii dhabaniis dabalaa jiraachuu mirkaneesse. Baatii gurraandhalaa keessa qofa namoonni 764 ta'an sababa busaan lubbuu isaanii dhabaniiru kan jedhu dhaabbatichi dhumaatiin uummataa kun kan baatii amajjii keessa galmaa'e % 25 kan caalu ta'uu mirkaneesseera. Baatii amajjii keessa lammiilee 611 gurraandhala keessa ammoo lammiilee 764 waliigalaan baatii lama keessatti lubbuu lammiilee 1375 busaanii kan dhabde Itoophiyaatti. Yeroo ammaa tatamsa'inni dhibee kanaa fi gaagaamni uummata mudatu akkaan hammaataa dhufuun qaamolee mootummaa duraan dhimmicha haguuguu filataniinis ifatti dubbatamuu eegalee jira. Naannolee biyyattii weerara dhibee kanaatti hammaata keessaa Oromiyaan adda durumaan kan hiramtu wayitaa ta'u dhibee hanga yoonaatti galmaa'ee fi dhumaatii sababa kanaan mudates harka olaanaa qooddatti. Aanaalee Oromiyaa 121 keessatti weerarri dhibee busaa mudachuu dhiheenyuma kan mirkaneesse biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaatti miiliyoononni dhibee kanarra buhuu mirkaneessee ture. Aanaa 121 ol ta'anitti keessumaayyuu kan inni itti cimu immoo godinoota lixaa walqabateetoo jiru lixaa fi kibba lixa Oromiyaa jennu kana magaalota Shaashamannee darbees immoo kibba ba'a Oromiyaa kana keessattis mul'ata jechuudha. Keeziin kun waggaawwan 15 darban kana keessatti bifa mul'atee hin beekneen fakkeenyaaf raawwii ji'a 6 fudhannee namoonni bushaan sakkamaniitoo dhufan gara dhaabbilee fayyaa miliyoona 3.3 ta'u. Busaadhaan shakkamanii kan dhufan jechuudha. Isaan keessaa miliyoonni 1.2 busaa qabaachuun isaanii mirkanaa'ee dhaabbilee fayyaa keenya keessatti yaalamanii jiru jechuudha. Oromiyaan alattis naannolee Amaaraa, Kibbaa fi Kibba Lixa Itoophiyaa, Gambeellaa fi Beenishaangul Gumuzitti tatamsa'inni dhibee kanaa olaanaa ta'uu kan mirkaneessu ragaan dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa bakkaa bakkatti socho'uu namootaan wal qabatee dhibeen busaa naannolee hunda qaqqabee jira jedha. Hammam to'annoo dhibee kanaaf saaphana siree yookaan hagoobara raabsuu fi keemikaala farra bookee busaa biifuu dabalatee hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu qaamni mootummaa ibsus weerara dhibee kanaa yeroon to'achuuf mootummaan xiyyeeffannoo gahaa kennuu dhabuun tatamsa'inni dhibee busaa kutaalee biyyattii marakka qaqqabuu fi lubbuu lammiilee 10,000 lakkaa'amanii akka gaaga'uuf sababa ta'eeraa qeeqni jedhu bal'inaan dhagahama. Keessumaa godinaalee lixa Oromiyaa wal waraansa keessatti danqamanichi mootummaan weerara kana xiyyeeffannoo dhowwachuun akka meeshaa waraanaatti itti dhimma baheera. Kun ammoo tatamsa'inni dhibee kanaa to'annoon ala akka bahu taasisee jira. Qeeqni jedhu bal'inaan kan dhagahamu wayitaa ta'u waqtiin roobaa dhiyaataa jiraachuu wal qabatee weerarri dhibee busaa ittuu hammaachuu akka danda'u sodaa jabaatu jira.
Kutaalee biyyattii hedduutti sababa hanqina maallaqaatiin tajaajilli seeftineetii maatii hiyyeeyyii Itoophiyaa irraa adda cituuf jedhamee jira. Itoophiyaatti sagantaa tajaajila seeftineetii jedhamuun midhaan nyaataa fi maallaqni hiyyeeyyiif qoodamaa turuun ni yaadatama. Garuu yeroo ammaa sagantaan seeftineetii miiliyoononni ittiin gargaaramaa jiran kun gaaffii keessa galee jira. Gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaata. Sagantaan seeftineetii The Productive Safety Program jedhamu Afrikaatti maatiiwwan hiyyeeyyii miiliyoona 8 rakkoo keessa baasuuf tumsa midhaan nyaataa fi maallaqaa gochaa ture. Afrikaa keessatti sagantaa damdamannaa hundaa ol jabaa namoota hedduu tumsuus jedhama. Sababa qaala'iinsa oomisha midhaanii fi arjoomtonni idil addunyaa garaagaraa tumsa irraa dhaabaa jiraniif hanqinni maallaqaa isa mudatee jira sagantaa kana. Akka gabaasa madda oduu The New Humanitarian jedhamutti sagantaa kana hanqinni maallaqaa doolaara miiliyoona 195 waggoota lamaan dhufaniif isa barbaachisu isa mudatee jira jedhan ministeera qonnaa Itoophiyaatti hoogganaan waajjira sagantaa seeftineetii damee wabii nyaataa ka sagantaa seeftineetii waajjira Itoophiyaa Sintaayyoo Damissee. Akka qondaalli jedhanitti fayyadamtoonni sagantaa kanaa silaa ji'oota 6 tajaajila argachuu qaban ji'oota 4 dhufan qofaaf tajaajila argatu. Tajaajilli ji'oota 12 karoorfame sababa rakkoo kanaa ji'oota 10tti gabaabbatee jira. Filannoon qabnu kanumaa jedhan qondaalli. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi mootummaan Itoophiyaa akka jedhanitti guutuu biyyaattuu namoonni sababa garaagaraa gargaarsi isaan barbaachisu miiliyoona 16 ta'a. Sagantaan tajaajila seeftineetii tajaajila gargaarsa namoomaa yeroo gaaga'amaaf miti ka hundaa'e. Bara faranjootaa 2005 keessa namoota hiyyummaa keessa jiraniif rakkoo beelaa qaban bayyanachiisuuf hundaa'e. Baadiyyaa Itoophiyaa keessatti maatii hiyyeeyyii waan nyaatan hin qabne midhaan nyaataa fi maallaqaan gargaaraa ture. Fayyadamtoota baay'ee daandii ijaaruu fi biqiltuu dhaabuudhaan sagantaa kanarraa akka fayyadaman gochaa ture. Warri humna waa dalaguu hin qabnee fi qaama miidhamtoonni garuu akkanumatti deeggaramaa turan. Fayyadamtoonni sagantaa seeftineetii midhaan kiiloogiraama 15 yookiin maallaqa midhaan hagasii bitu ji'a ji'aan fudhachaa turan. Bakka garaagaraatti akka yaadametti milkaa'u baatus. Tigraayitti sagantaa seeftineetii yeroo waraanaa addaan cite waraanaan booda itti fufsiisuudhaaf hojjetamaa jira. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti sababa walitti bu'iinsaaf hanqina maallaqaa sagantaan kun adda citee jira jedhamee jira. Sagantaan seeftineetii marsaa kanaa bara faranjootaa 2021 eegalamuu kan yaadachiisu gabaasi kun kanaafis bajanni waggoota 5 barbaachisu doolaara biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 ta'uu hima. Arjoomtonni baankii addunyaa jalatti hoogganaman madda faayinaansii abdataman turan. Tokko sadaffaa faayinaansii sagantaa kanaa bara faranjootaa 2025tti mootummaa Itoophiyaatu kaffalaayyuu. Sababa arjoomtonni harka sassaabbatanii fi maallaqni dhabamaa jiruuf sagantaa seeftineetii kun hiyyeessota baadiyyaa Itoophiyaa irraa dhaabbachuu danda'a yaaddoon jedhu hammaatee jira. People who are advocating that the program should focus on public work. Atakaroon daangaa naannolee Tigraay fi Amaaraa sadarkaa yaaddeessaatti ce'aa jira. Wiixata darbee humnoonni kun lameen naannoo Allamaaxaa ganda Cagwaarraa jedhamu keessatti wal waraanuu isaaniitu dubbatama. Mootummoonni lamaan ka naannolee lamaanii jechuudha wal akeekkachiisuudhaan ibsa baasaati jiru. Dhimma kanarratti miidiyaa warra Chaayinaa CGTN waliin gaaffii deebii kan godhan bulchiinsi yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa waraana marsaa biraa jalqabsiisuun fedhii isaanii akka hin taane dubbachuudhaan lafa Tigraay garuu taakku takka dabarsinee hin kenninuu jedhanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa wal'aa qabu. የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ የአማራ ክልል መንግስት የአማራ ክልል ተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍትን እንደ ሰበብ ተመርኩዞ ናኖን አማራፍ ትግራይ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ቦደሌ ወሊዳደቸ ጅራቹን ኢሳኒ ካብየቲ ሙደምስዋኑም ተፈቃድ ናሞተም በቤከሞፍ ሚዲያሌን ሲያስ ኢትዮጵያ ትዴን ናኖር ተፈኒሞ ባህር ዳር መቀሌ ወራም መስብራቲፍ ቆፒ ጅርቸቹ ያዱ ፊዲስ ኻናፍ ዱብ 5 ጉዳያ ወልድብደ ዳንጋ ኻናኑለ ተለማን ጅቱ ቆደማ ቱታቹ ታኒ ቱበዳ ዲም ኻኒላልቹን ዱርሴብስ ኸባስ ቡልቺ ሲሮ naannoo Tigraay mootummaan naannoo Amaara laf Tigraay kaartaaf sirn barnoota keeggalfatetti fayyadama jirjechuun himatti dhiyeessuun isa ni yaadata. የአማራ ክልል በኃይል ተቆጣጥሮ በያዛቸው አካባቢዎች በህዝባችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍና መከራ እንዳይበቃው dabaa fi yakki uummata Tigraay irra godha turtaniif itti jirtani sananqate garas tarkaaffachuun keessan sirrii miti jedh ibsi naannoo tokkeessu Itoophiyaa koo rakkoo dhimma kanaa wal qabattee uumamuuf jirtuuf itti gaafatamaan isa waan taateef qubqabaadha jechuun mootummaa naannoo Amaara kana keekacheessa Baahir Daar
deebii kennuuf yeroo itti fudhan doorsisaaf dubbii barbaachaaf akkan taata waan taateef waltu argan jechuun ibsa kalees jechuun guyyaa kamisa baafteen deebiftee qolaad hammalee libsi naannoon Tigraay baaftuun seena raga qabatamaaf dhuga laf jirti haal jechuu cinaa gandoot daangaa kanneen akka raayyaan lamaaxaa qabatanii uummata keenya jeesuuf darara jirtu waan taateef dhaabbachuu qab jechuun himata bira dhiyeesse 2016 ዓ.ም ደግሞ ከነበረበት አካባቢ በመንቀሳቀስ የራያ አላማጣ ወረዳ ቀበሌዎችን በመያዝ ነዋሪዎችን በመግደልና በማሰቃየት ላይ ይገኛል። ዋለፍ ትግራው ዴሱፍ ምርጎኻን አሚሌል ለትንቀብደኒ ያድ ሞቱም መድግራታ ተለፍቲ ሰምባን ተንቱኑ ቴናን ዴቢ ገሪ አማራቲ ጀ ኢሚዳንጋ ሁንፉርማት ነርገታና ሎሊካ ኢትዮጵያ መርስብራቲ ፍትፉፉ ደንዳን ሞቆራኖ በሳስ ዮኻን ጃጁስ አሜሪካ ኸጅደብ ኸንኬ ቁደምቴን ጀዳ ዳንጋ ወርዶ ዴስ ኩንዶ ብልጣፍ ክብ ትግራይ ታቹ ሳኒ ዱበዳ መላፍቲቱ ወጎተን ሸኒን ዱር ናኖ ኢትዮጵያ ቶኬሱ የቹን ትግራይ ጀለቡላቶር ወራኒ ጉዳያን ካብ ኢትዮጵያ ከሉብ ወለከ ሚሊዮን ኛቴ ቀርሽ ትሪሊዮን ቶክቱቀሽን ወባሱን ጀልቀብ ወርዶፈ ገሬ ሂደቶት ፋኖ ማራቲን ቀባ ሞቱማን ፌደራል ሪፈረንደም ገጌሰ ዳኒ ሰምባስ ጀቹን ቀዳ ተጋሬን አድብልስ ባሰ ውመት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ለፍቲቴ ነፍለኖን ውመተ ዲቢን በርባችፍቱ በፍሞሪ ፌደራል ጀዱን ኑፍ ዴቢሳ ወይረርቶት አማራቲፍ ተሻቢያልን ረባስ ጀቹን ፈልሚ ቶዋኖ ጅሮልማ ወሊገልተ አፍሪካ ኪባ ኸጅደ ብርኸንኬ ፍንፍኔ ጉዳምት አንሱን ይብሰኸባፍት ጋሬን አድብልስ ባሰ ውመት ትግራይቱን ቲፒኤልኤፍ አርኪፋቹን ኦጅር ሮልማ ወሊገልተ ተናቱን አመናሙማ ሞቱማ ቢአህመድ ረቀም ላፊፍ ተጅርችቹን ይፍቶልጂ ወኒ ወር ሁለማን ጀቹን ቲፒኤልኤፍ ወሊን ጀደን አፍሪካ ኪባ መለቴሰን ሱን ዱና ክንጥሙራሚን ቢዮቲ ገምተ ቱርባኒ ዩኬ ዩኤስኤፍ ካናዳ ጃፓን ኢታሊ ፈረንሳይ ጀርመኒ ገምታን አውሮፓ ፋያዶ ቀባቹ ሰቹን ኢሳኒን ያደታ አማን ተንሞ ሰበብ ፈልሚ ዳንጋቲ ናኖሌን ኩለማ ወልት ኡካሱ ሳኒ ቶዴፋ አለማ ጠገንድ ጫጋው ረጀዳም ኬሰ ወላ ሌለኒ ጀ ዲም ኸንረ ዴቢኽን ኸጀዳም ፕሬዝዳንት የሮ ኸናኖ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ካሳዬ ዋራም ብረጀል ቀቡን ፍዲቴን ታቹ ባቱል ለፍ ትግራይ ታኩ ቶክ ደበርስኔኑ ሌፍን ከንንጀቹ ሚዲያ ቻይና CGTN ጀዳም ረዱባት and the constitutionally mandated territories of Tigray be restored. Yoya daawwattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Amma immoo iimeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo ammuma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumar agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Odeessa keenya xumuraatiin waraana Israa'elii fi warri lixaa Gaazaa irratti labsan jette mormuudhaan ji'oota 5 keessatti dooniiwwan 40 ol okkaamsitee ka jirtu finciltooti Huutii yaaddoo ta'aa dhufuu isheetu dubbatama. Kun kanaan ta'ee osoo jiru dooniin waraanaa humna galaana Raashiyaa ulaa galaan diimaa keessa guddaa kan taate Eritiriyaa Mitswaa daawwachuun warroota lixaa biratti yaaddoo uumee jira ammallee guyyoo waariyo. Yemen's Iran-backed rebels have seized a cargo ship over its connection to Israel. Biyyoota lixa galaan diimaa to'achuuf yaalii jajjabdu gaggeessuu irratti argamu. Hidhattooti Huutii immoo deeggarsa biyya Ayatolaa Iraan irraa argattuuf fayyadamuun haleella markaboota warra lixarra raawwachaa turtu waan jabeessis fakkaata. Ji'oottan 5 darban kan qofkee finciltooti Huutii tun haleella waan lakkoofsaan 40 caalan galaan diimaaf Eden gubbaan raawwachuusii BBC'n barreessa. Haayoon haleella tan ammoo waraan Israa'el labu Gaazaa irra banuun nadheeniif yoolli darata gammaan lubbu qulqulloota kumsodda
30 walitti galaafat aaloo ba'u fakkaate dubbata. Doonii waan daldala khayreen butamuu tummuuda taqeessa tokko Galaxy Leader jedhu nam 25 dudda fuute Turkee korvee irra ka'uun gar Indiyaa piippabaay gulufa dojirtu dhattooti hutii kunukaamsiteettiin dhaabat. Ammaan tan naannoo joottan 5 oliif buufat galaa Yemen ka Odeed jedhamirratti argamtii jedhaan. Markabi guddayyaan addunyaa Galaxy Leader abbummaan kajaappa yommuu ta'u kaampaanii Yippoo Yuusan jedhamuun oomisha. Yeroo tokko tulfaatiin tooni 120 yookaan konkolaattota 4,500 dudda baachuun akka biyya kittaanii gussee ce'uu danda'a jedhu. Okkaanfamu Galaxy Leader kana taansee waan haaran ka fakkaatu warri lixa UK fi USA faa Yemen keessatti aleella jalaaf gubbaan jalqaban sun jabeessuun dubbii ammeessi. Khamis guyyaa kaleessa kanarra kaasee doonii waa waraan umni galaan Raashiyaa ula galaan diimaa keessa guddifate misxiwa dhaqqabuun isii nama heddumamseef. Daawwannaan doonii waraan umni galaan Raashiyaa Khashaaposfiikoon jedhamu kun mixiwaatti maluun kunis jalqaba yoo taate. Ajajoota waraana olaanoof aangaa'ota Eertiraa daratee Eertiraa ambasaaddari Raashiyaa doonii tambee simachuusaa dubbata. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaatii kana kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha.